gara qophaa'inaatti gara qalbii jijjiirrannaatti akka deebinuu kan nu taasisu
kanada yeroo jabe suman jeda baricha bitaan jeda edeson boqonnashan lakkoomsa 15 fi haga 18 irratti goomotan ta'ina abshaalotata baricha bitaa jedheeraate nutti maayecha kanaaf barraan baay'ee fidee bajarana barri yeroo dhufee darbu waan baay'ee fidee dhufa kanaafuu amma addunyaan keenya kun maal fakkaata barumsa keenya kana keessatti kan ilaalu ta'aa jechaadha egaa dhugaadhumatti maal argaa jirtaa maaltu sitti mul'ataa kan jedhee yeroodhaaf waaqayyo abbaa keenyaadha kan inni maal argaa jirtaa jedhee gaafate immoo garaama haadha isaatii keessatti kan filate yeroo daa'imummaa isaatii hojii isaa isa dinqisiisaa isa raajii ta'e kanaaf kan waamee ergate Ermiyaas nama jedhamutti waaqayyo kana dubbate Ermiyaas jechuun hiiki maqaa isaatii waaqayyo ololiin qabaa jechaadha Ermiyaas kun matsaafa raajii isaatii boqonnaa tokkorraa kaastanii lakkoomsa tokkorraa kaasnee gaafa dubbisnu garaa haadha isaatii keessatti waaqayyo akka isa dibe akka isa filate caafamee jira jechaadha waaqayyo warra barbaadu garaa haadhaa keessatti filata garaa haadhaa keessatti ni eebbisa kanaafuu mucaa kana garaa haadhaa keessatti edda filatee booda garaa utuunni hamaadhaaf tolaa utuun barin amma immoo hojii isaa isa dinqisiisaadhaaf gara saba kanaa deemii dhaqi waan ani dubbadhu siin jedhutti dubbadhu gaabbii galanii gara kootti adeebi'anii badiisarraa baraaramanii fayyanii jedhee raatee waaqayyo mucaa kanatti ergaasaa ergachuudhaaf waama ugaa kana mucaan kun maal jedhee maal yaa waaqayyo ani wallaalaadhaa saba itti na ergitu kun immoo saba beekaadhaa saba dureessaa saba umuriidhaanis deemanii na caalaniidhaa an akkamitti nan deemeetti dubbachuu danda'a jedhe yommuu kana waaqayyo afaan kan sitti tolche eenyudha har'a bal'aagaa kee keessa taa'ee dubbatu kanaa kan si keessatti uume eenyudha jedhee isa gaafate kanaafuu kan arraba kana sitti uume afaan kan sii kenne anaadha kan sirra bulee akkati dubbatu taasisus anaadha waanuman dubbadhu jedhe dubbatta hin sodaatin dhaqi ati buqqista jennaan in buqqista in ijaarta jennaan in ijaarta in sodaatin asii wajjin jira dhaqi dubbadhu jedheen yommuu kana gaamma waaqayyo jecha cimaa bulfaataa itti himeera waan ta'eef dubbii isaa kana amanantee fudhate waggaa kana lakkoomsa 11 irratti amma immoo deebisee waaqayyo waa tokko itti agarsiise kan inni itti agarsiise kun waan biyyatti dhufaa jirudha waan ummatichatti dhufaa jirudha isa kana bu'uura godhatee akka inni himuuf ummati immoo waan itti dhufaa jiran kana dubbannaa isaa faana ilaalanii gaabbii galanii akka deebi'aniidhaaf jecha amma waaqayyo waan cimaa tokko itti agarsiise maal argaa jirtaa jedhee gaafanni isa gaafatu biqiltuu lawuzii irraa kan tolfamee kan qinqimamee ulee buttujjii tokkoon argaa jiraa jedhe eeyyee sirriitti agarteetti waan isa agarte kun biqiltuun lawuz kun akka dhaabaniin dafee akka mukkeen warra kaanii dhaqan naqatu bara dheeraa ta'a kan nama dhibuu biqiltuun kun baalli isaa fireen isaa gaafa kutanii fuunfatan nama si'eessa nama dammaqsa uleen isaa immoo kan ittiin rukutan sana oluma biqilsaa oluma qabsa iccitii kanaa beektaa hojjetee gaafate amma saba warra dhaga'uu didan kanatti ani haaliidhaan dhufeera waan inni itti dubbate dhaga'uu didaniiru mataa jabaataniiru qooda gara kootti deeman gara waaqa tolfamaatti deemu gara biyya lafaatti deemu gara seexanaaf hojii seexanaatti deemu jaallataniiru kanaaf amma akka biqiltuun kun nama si'eessu ani isaan rukutee cabsuudhaaf si'aa'eera akkana isiniin jedha waaqayyo jedheetti himi waan isaanitti dhufu kun immoo maal yoo isaan siin jedhan immoo jedhee lakkoomsa 13 irratti kan biraan immoo itti agarsiisa inni 13 sun garuu baay'ee nama sodaachisa akkana jedhe amma immoo duumessa irratti qubee guddaa tokko abiddi jalaan itti boba'ee bishaan isa keessa guutee jiru sana immoo
garmalee danfisee danfaan bishaan kan ammoo namarratti jiguudhaaf namarratti dhangala'uudhaaf dhangala'ee nama kanaa luqqisuudhaaf isaa jedhu itti agarsiise lakkoofsa 13 irratti yemmuu kanaa ammoo maal argaa jirta jennaan waan argaa jiru amman dubbadhe kana kunoo kanan argaa jiraa jedha hiika kanaa beektaa'ootiin jedha hin beeku waaqa koo jedha hiiki kanaadhaa amma sinna dhaga'uu diddaniittu mataa jabaattaniittu raajonni koo warri kan biraa duras dubbachaa turani dubbii isaanii qooda fudhatanii isaan irratti harka keessan isaan irratti arraba keessan dheereffattanii irratti dubbachaa turtanii amma gaani waaqayyo si'aa'eera amma mootiin biyya Baabiloon Naabukadnezar hin dhufa yemmuu dhufu akka bulluqi nama luqqisu akka bulluqi qaama namaa yeroo itti namu qaama namaa balleessu kan sin balleessu kan akka bulluqa kanaas hin luqqisu ani isinittan fidaa jedhiitii itti dubbadhu kun immoo hin turre yeroon isaa dhiyoodha yoo deebitan deebi'uu baannaan kun sinirra ga'a yommuu kana qe'ee keessanirraa godaantu qabeenyaan sinii kennetti jiraachuu wallaaltan kanarraa buqqaatu dha'ichi hamaan waraanni hamaan sinitti dhufa iddoon mana jireenya keessanii kun mana waangeen mana waraabessaa ta'a qoreen qoraattii garaagaraatu keessatti biqilaa jedhiittimii jedhe kun amma waaqayyo kan inni dubbadhu ittiin jedhee mucaa kanatti agarsiisu xumeen sun fakkeenya loltuu sana jecha bishaan danfaan sun immoo fakkeenya dha'icha irratti dhufaa jirudha jecha akkana jedhee raateetoo waaqayyotti agarsiise egaa mucaan kun waan waaqayyo dubbadhu jedhe dubbachuun dirqama waan ta'eef dubbachuu jalqabe ummata kanatti labsuu jalqabe maaliif egaa akka utuu wanti kun irra hin ga'in dafanii gaabbanii deebi'aniif yaa Waaq jedhanii dhiifama akka gaafataniif kana jalaa akka baraaramaniif akka oolaniidhaaf jecha waaqayyo mucaa kana gaafatte ergu kunoo waaqayyo akkasiniin jedha jedhee lallaba isaa jalqabe yommuu kana mucaa kanaa isa jalqabaa qabanii harka isaa teellaatti cabsanii miilla isaa hidhanii muka ijaajjitti hidhanii ganamaa kaasanii haga sa'aatii 7 fuula isaa ba'aa biiftutti galagalchanii dhaabachiisan maal godhe garuu si'a lammaffaa ammoo yeroo biiftuun gannaan dhuftu immoo gara biiftutti naannessani akkanatti naadutti qabu jalqabani amma akka kana adabameera jedhee hin dhiifne lammaffaa hin dubbatin jedhani itti fufee dubbachuu jalqabe akkana jedha matsaafaa isaa keessaa yoon dubbachuudhaa dhiise jedha dubbii sagalee waaqayyootu marrummaa koo keessa taa'ee na guba yoon dubbadhe immoo ummaticha akkana jedha akkana godha maalan jedha gaa waaqa koo jedhe nama gaddisiisa jedhan raajonni nuyi jennu bara kakuu moofaa keessa lallabaa turanii akkaataa itti lallabaa turan akka keenya irraa kanan seenaa keenya koo lallabayyuu ni dhugaadha kanaaf amma immoo si'a lammaffaa hin dhiifne itti fufee lallabuu jalqabe amma immoo harkaan miilla isaa hidhanii lafarra qototan akka saawwa du'aatti akka horii du'aa bakkeetti gatamutti egaa waan isarraan ga'an baay'eedha mirga namummaa isaatii morqaniiru dhumarratti fayyaatti xiqqii bishaanii keessa buusan 38 irratti yoo dubbistanii ilaaltan fayyaatti boolla bishaanii keessa buusanii jedha yeroo hundumaatti waa'ee badiisaa malee waa'ee dhechaa malee waa'ee biyyarraa godaantu malee nagaan ittiin dubbattu ati in sooromtu nama guddaa taatu nuun hin jettu ati jedhani garana kiristaanaadhaaf lallabi kana lallabu beeka maaliif jennaan Addaam Hewaan gaafa gannata keessaa qullaa ta'an lallabaa dhagaan in sooromtu gooftaa taatu waaqa taatu ogeessa taatu ittiin jedhee isaan ajjeese kanaaf lallaba kana kiristaanaadhaaf hin ta'u kiristaanatti kan himamu qoqqobannaadha yoo sof qabna nuyi tola hin dandeenyu rakkina dandeenya malee kanaaf Oromoon yeroo lallabu maal jedha dhalli namaadhaa salphina mataatti baata gidiraa mataatti baata garuu quufamuu hin danda'u jedhanii quufuu hin danda'u kanaaf amma immoo boolla bishaanii kana keessa gaafa buusan waaqayyo boolla bishaanii kana gogse jedha achi keessatti namni biyya Itoophiyaadhaa isa faana ta'ee irraa barachaa kan jiru
Abemelek namni jedhamu dhaqee mootii yamsiisee funyoo dheeraa qopheessee funyoon kun yeroo inni bobaasaa fudhatu bobaasaa akka murreef immoo carqii moofaa fudhee wajjin gagalgee fi achi keessaa godhatee baasa. Jarana boollatti darbatamaniidhaaf hin kufani. Abiddatti darbatamaniidhaaf hin kufani, hin du'ani. Balaan kan biraa ta'eedha. Homaa tokko hin taane eenyu biraa dhufin malee Waaqayyo biraa hin murtaa'ee dhufin malee waan tokko hin taane sodaatinaa. Waaqayyo hunda keenya arjummaa isaatiin maa dhaa'u. Idda sanaa godhagaa Waaqayyo hin aare. Hin gadde waan dubbate sana raawwachuudhaaf si'aaye. Akkana jedhe amma waan natti matu. Takka jara fideeraama dhufaa jiru. Kunoo karaarra ga'aniiru. Amma waan natti matu. Yeroo isaan biyya Baabiloon kanatti booji'aman ati immoo duukaa dhaqxee raabteetu waan fila dubbachaa turtan turte gara jiimuu jalqabda ammas ilaa qoricha keessan utuun sinitti muu diddaniidhaa kun akkana ta'eega jettee itti muu kenniftu duukaa malatti duukaa deebite dhufu garuu kun hin ta'in maal akkansi godhu barbaadda jedhee gaafate. Ani furtuu mana qulqullummaa kanaadhaa gaafa jarri hundumtuu achitti booji'amani innaadhaaf guddaan gaafa achitti fudhatamani furtuu mana qulqullummaa kanaa eenyutan kenna. Meeshaalee mana qulqullummaa keessa jiran baay'ee eenyutti hin kennee deemani. Eenyutti hin kenna. Amma eenyudhaaf cinqamuu jalqabe. Mana Waaqayyoodhaaf cinqamuu jalqabe. Qabeenya mana Waaqayyoodhaaf cinqamuu jalqabe. Eenyudha har'aa waa'ee mana Waaqayyoodhaaf kan cinqamte akka kana. Cinqamuu qabdu mana Waaqayyoodhaaf. Manni Waaqayyoo jiru taanaan hin jirudha. Manni Waaqayyoo jiraannaan kabajamnee teenya. Mucummaa arganna. Du'aa keenyaaf jiraa keenyaafis galaa bor galgalaafis mana Waaqayyooti beekaa jireenyi keenya. Eessa labachuudhaatti fudhannu ree? Eessa iddoonii gama lubbuutti fudhannu ree? Eessa iddoon itti galaa karaa dheeraatti deemu qurbaana fudhannu ree? Eessa iddoon itti sagalee hamaaf tolaa ifaaf dukkana adda baafnee itti barannu eessa ree? Meeshaan eebba nu hiran as keessa jiru. Fayyina nu hiran as keessa jiru. Kanaaf cinqama mana Waaqayyoodha. Sinittillee himada waa'ee mana Waaqayyoodhaaf cinqamuudha. Singoota mana Waaqayyo warra ijaartan waan taataniif Waaqayyo amma xumuraatti jabeessisna. Yommuu kana furtuu mana qulqullummaa koo biiftutti naa kenni jedhe. Darbadhu biiftutti kenna giddii qabinatti jedhe. Matsaafa Taraafee Ermiyaas matsaafa sorbutuu ta'e 81 irra boqonnaa 9 kaastanii yoo dubbistanii imimmaan dhangalaaftanii dubbistu. Mee warri dubbisuu dandeessan garaa dubbisaa. Kitaaba 81 Taraafee Ermiyaas boqonnaa 9 mimmaan dhangalaase bu'aa biiftutti kenna biiftusitan kenna jedhe. Biiftutti kenna jechuun isheen lafanni bu'ee beekti keessee gaafa isaa dubartii agarsiisuu dandeesse waan ta'eef waan ifa keessaadhaa jara na barbaadee argachuu hin danda'ama waan dukkana keessaa kun argamu malee iccitinsaa kanaadha. Meeshaalee mana qulqullummaa jennaan lafatti kenni jedhe. Lafatti kenni imaanaa jedhe lafatti kenni. Lafatti imaanaa kanatti kennan amantii geenaa namaa deebifte maarree namni qotee bulaanii sanyii ija keenyaa isa bareedaa sana nyaattu dhibnee dhokketti gad darbadhamini imaanaa godhe Waaqayyoon abdanne isheen immoo tokko gad darbanne 5 10 baay'istee nu deebiste mitiire waa'een dachees cimaadha. Kanaaf itti kenni jedheen akkuma inni jedhe sanaa dacheetti laala. Amma immoo si'a lammaffaa jaalallee kee warra ta'an warra horma duukaa hin mamcaane warra siifan galaanii sagalee kee gadi jiraatan ana faana bu'anii kan na tajaajilani Abimeleekiif Baarokiin immoo akkuma godhaa jedhe. Jarana maatii warra Waaqayyoo fadda ba'an jaallachuun keenya bu'aan salaamuma kanaadha. Gaafa rakkinaa attaman godha baluun hin jedhu. Attaman godha jaalallee kee jedhu. Attaman godha warra na faana bu'anii si jaallatanii si kabajan attaman godhaa isiniin jedha. Amma Abimeleekiin akkaman godhaa Baarokiin akkaman godhaa eessan isaan qaffadha isaanii immoo jedhe. Isaan raawwatanii namni kee yommuu gubamu ummati kun biyyarraa yommuu buqqa'u waan hamaan yommuu ta'u arguus hin barbaadanii arganis hin jiraatu jedhee hin yaadani gaddarraan kan ka'e miidhamna jala isaaniin immoo eessa si gostu. Kanaa gootu jedhe Baarok
yookiin mana waalaa keessa dhaqinaa dhoksu. Hanga waggaa 70 xumura guututti turgee jira. Qallaba isaanan yaaddayin. Ayobeeleef sagaama boolla keessaa si baasee sana immoo gara gammoojjiitti ergi. Gara gammoojjii deemee warra dhukkubsatanii jiraniidhaaf biqiltuu baalasaa kutee fidu. Afilbilii kanatti kennu. Kan akkas jechaan Waaqayyo eenyutti Ermiyaasitti laa Waaqayyo gaafa rakkina warra kansaa akkanatti tolchu. Edda kana jedhee booda biqiltuu kana akka inni kutee warra dhukkubsataan immoo ittiin tajaajiluuf jecha achi erge dhaqee kutee gammoojjii deemee kutee edda kutee booda bilbilii keessa kaa'e fudhatee achi addeebuu ka'e yeroo achi addeebuu ka'e dadhabbiitti dhaga'amte. Dadhabbiitti dhaga'amte jennaan muka tokko argatee jala qaciise achumaan irra tokko waggaa 66 rafetti. Waggaa 66 booda dammaqe maal jettu jara lafa. Hojii Waaqayyo dinqiidha. Akkatti Waaqayyo kan isaa oolchu nama dhiba. Jarreen kun lamaan hin hafani. Warri kaan tokkotu nafin warri Waaqayyo dhaga'uu didanii biyya Baabiloonitti butamanii waggaa 70 gidiraa isaanii argan. Ismayyuu nagadi ijoollee Israa'el 12 bakka lamatti qoodamanii kan jiran nagadi 10 biyya Faarisitti nagadi 2 immoo biyya Baabiloonitti akkanatti waggaa 70 adeemanii jiran. Mee waggaa 70 keessatti iddoo mana isaanii akkam taa'ettanii yaaddu. Jedhame waggaan 70 fagoodha. Waggaa 2 Waaqayyoon jedhin malee amma tuqeema keenya irraa buqqaanee deemna akkam taa'ettanii yaaddu. Jiran nama yaaddeessa. Mata jabinni kun kan namatti fida. Waaqayyo dhaga'uu diduun kan namatti fida. Waaqayyo seera koo eegaa yommuu jedhu seera Waaqayyo cabsuun kan namatti fida. Saafa raajii Daani'eel boqonnaa tokkorraa kaasnee kan agarru seeroo sanaati. Seeroo sanaati. Garuu wanta isin hubattanii qabachuu qabdanii fudhachuu qabdan baay'eedha jettanii cubbamoota wajjin tarree hin taa'inaa. Waa'ee amantii murannoo mataa keessanii qabaadhaa. Ijoollee jarree lamaan ammaa kun murannoo mataa isaanii akkasitti kan isaan oolche. Waggaan 66 akka sa'aatii 6tti akka ture. Edda isaan godaananii waggaan 66 xumuramee booda ribaa dammaqa. Gaafa ribaa dammaqu agalgilii isaa bannee jennaan akkuma gaafa kuteetti jiidhaa imimmaan coccobsaa jirti. Natti guyyee barsiisaan koo maal naan jedhaa. Baay'ee rafee ture laataa jechaa fiigaa gaafa dhufu tokkitti mana dhabe qoraatti malee manni hin jiru. Tokkitti nama dhabe bineensa malee homaa tokko hin jiru. As deeme achi deeme ol ba'e gadi ba'e karaatti deemu iyyuu dhabe eessa biyyi kun jedhe. Eessa jira barsiisaan koo Ermiyaas jedhe. Eessa jira dhibantaan koo Baarok jedhe. Sagalee isaa wal kaasee iyye yommuu kana jaarsa fakkaatee angafni ergamootaa qulqullicha Mikaa'eliin kacheen gara isaa dhufe. Jaarsa nanaa biyya kana walaale biyyi kun eessaadhaa? Lafa nagee walaale lafi kun eessaadhaa? Barsiisaan koo Ermiyaas eessa jiraa? jedhe. Inni gara Baabiloonitti erga fudhatamee har'a waggaa 66 ta'eera. Eessaa dhufte ati? Eessaa kasa gaafatte ati? Biyyi kun eessa ka jetteedhaaf biyyi kun Yerusaalemii kottu iddoo manni qulqullummaa gootee ilaali daaraasa. Jarana sababa ajajamuu diduu keenyaadhaan manni Waaqayyo ni miidhama. Sababa ajajamuu diduu ijoollee Eelii lamaan sababa abbaan isaanii Eeliin immoo gorsuu dideedhaaf jecha taaboti Waaqayyo sirna qabeessi sun warra harka warra Filisxeemotaatti hin booji'amneere. Manni Waaqayyo hin miidhamneere ummati Waaqayyo baay'een isaanii rukutamneere badicha. Matsaafaa Saamu'eel tokkoffaa tokkorraa kaasaa ilaalaa. Ataraa amma jiraattanitti ajajamaa jiraadhaa. Manni Waaqayyos tasgabbiidhaan isiniif jiraata. Biyyi tasgabbiidhaan jiraata. Jedhu diduu keenyaan garuu biyya irratti mana Waaqaa irratti mataa keenyaan mana keenya irratti dhala keenyatti kan nuuf cimaata. Ta'ee nu haa gargaara. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gaafa sana maal jedhanii yeroo inni akkana jedheetti jaarsa nanaa'e. Silaallee sin arrabsa jaarsa arrabsan malee. Silaallee sin rukuta jaarsa rukutan malee jedhe haaree jibbaan miti akkana jechisaa kan waa'ee inaafaa mana Waaqayyoodhaaf jedhe akkana jedhe jechaadha.
baarokitti si geessa jedhee baarokitti geesse waan hundumaatti garsiisu lafa qaanii bu'aniidha. Waaqayyooti dubbiin kee dhugaadha. Waaqayyooti firdiin kee dhugaadha. Ati waanuma dubbatte utuu namatti dha'icha fidin nama barsiifta, nama gorsita. Utuu nama gorsin nama eeggamin ati madaa dha'icha namatti hin fiddu. Hojiin kee raajiidha jedhan. Amma gaattan goonaa jedhan. Isa kana booda jiru tura dubbadhaa kee anna. Gaafa sanaa dubbii kootti gaafa sin deebisu. Gaafa sana jarri sun Israa'eloonni warri fooniidhaa barsiisaan isaanii Ermiyaas Waaqayyo kan dubbatu ittiin jedhee waan biyyatti dhufaa jiru waan ta'aa jiru milikkita maalii akka ta'e gaafa inni itti dubbatu arguu dadhabanii hubachuu dadhabanii fudhachuu dadhabanii kun akkana miidhaman waggaa 70 adabaman. Maasii kan isaanii hin taane qabeenya kan isaanii hin taane suuqii kan isaanii hin taane nagadaa hojjechaa garba ta'anii jiran utuu abbaa biyyaa ta'anii jiran. Amma Waaqayyoodhaan mucaa taataniitu jirtanii dabalatanii garban ta'ina. Utuu Waaqayyo mirga ittiin jiraattan hundaa isinii kennee jiru hojii dabalos hojjettanii dabalos duukaa garbummaatti hin jiraatina. Si'ool hin seenina. Adda baasaa hubadhaa irras waan dhufaa jiru. Mee maal argaa jirra? Maal argaa jirtu mee? Waan maxaafa keessatti gooftaan dubbate hin ta'a jedhee caafamee jiru. Ilaa biraa raawwataa jala waan akkasiitu ta'a kan inni jedhe mee maal argaa jirtu? Maaltu raawwatamaa jira? Moo hin agarre? Sagaleen si yaadachisa waan guddaa miti. Isa fuuldura garuu akkana jedhu dubbiin tokko. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 2-3 Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 54 irraa kaasee garaa samaa ilaaltuu jedhe. Garaa samaa gaafa ilaaltanii arraa ifeera waan ta'eef bokkaan irra bujjettu. Gaafa dhaqee duumessaa immoo ala duumessaa irra bokkaa cimaatu irra bujjettu. Waa'ee isa garaa samii keessaa ilaaltanii hubachuu dandeessaniittu waa'ee barichaa moomaa hubachuu dadhabdanii jedhe gooftaan. Jabana mee duraan dursa wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 maal jedha? Akkasuma jedha. Omtinu akkasuma wallaalchisnee fi akeekkadhaa hubadhaa. Omtinu Amaariffaan maaልን እንዳያስታችሁ አስተውሉና ተጠንቀቁ ይላል። ከናፍ amma akka waan agarru nun dagachifne of nu wallaalchifneef akeekkadhaa hubadhaa jedhe rabbaan keenya galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa maal argaa jirra? Addunyaa guutummaa irratti maal argaa jirra? Maal argaa jirra gaafa isiniin jedhu televezyiinii warri manaa qabdanii maal isinitti odeessi? Warri reediyoo qabdanii maal isinitti odeessi? Maal argaa jirtu achirraan? Karaa birraa immoo kunoo moobaayilii balaa kanaan toora tamsaasa marsariitii addunyaa kanaan feesbuukii haa ta'u tiiktookii haa ta'u WhatsAppiin isa ta'u sanarraa kan isin guyyaa guyyaadhaan dhageessan agartan mee maaliif? Yeroon isinii kenna meetti yaada? Haa ta'u deebi'a. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 6 akkas jedha dubbiin abbaa keenyaadha. Yeroo dhufaatiin koo ga'uudhaaf jedhu jala mootummaan mootummaa irratti ka'ee wal lola. Sabni saba irratti ka'ee wal lola. Obbolaaf obbolaan ol ajjeesu. Haadhaaf ilmoon ol ajjeesu jedhee caafamee jira. Kun amma addunyaa irratti ta'ee argaa hin jirru. Maal jettan? Yaa argaa jirtu ta'ee maal fakkaatu ofii keessaniif? Akkamittiin tilmaamtan dubbii kana? Wanti kun waan namni kaa'eetu ta'aa jira moo isa gooftaan dubbatetu ta'aa raawwachaa jira? Isa gooftaan dubbatetu raawwachaa jira. Mee waa'ee wal waraansaa kana laalchiseen waa isinitti hima. Yeroo jalqabaatiif addunyaa keenya kana irratti xoorinnatiin inni jedhamu kun wal waraansa wal ajjeesu inni jedhamu kun yoom jalqabame eenyudhaan jalqabame yoom xumurama? Kana yaaddanii beektu. Wal waraansi inni jedhamu kun yeroo jalqabaatiif kan jalqabame samii irratti beekaa.
kan jalqabammoo hangafa ergamootaa jedhamaa isa ture Saaxinaa'iidhaan jalqabame. Lolichi inni jalqabaa Waaqayyoodhaaf isa gidduutti ture. Lolli inni lammaffaan immoo ergamoota gidduutti ture. Egaa lola isa tokkoffaaf lammaffaa samii irratti ta'e kanaan hangafa ergamootaa Saaxinaa'iin jedhame ni injifatame, ni kufe. Of tuulummaadhaan waan ka'eef, sobaan waan ka'eef, waaqummaa Waaqayyoo mormee waan ka'eef achirraa iddoon isaaf hin argamne in kufe. Gara lafa jalaattis gad darbatame. Isa kana ba'ee sabootanii beeku. Ilaa achirraa jalqabe lolu. Waa'ee isa kanaa Matsaafa Maqaabiyaan isa sadaffaa boqonnaa 1-2 dubbisaa. Waa'ee isa kanaadhaa Matsaafa Raajii Isaayaas boqonnaa 14-13 kaasaa dubbisaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kaasee nu jiru ragaa cimaa samii irratti lolatu ta'e achirraa jalqabe. Lolli sadaffaan ta'e Addaamiif Hewaan irratti kan ta'e. Lola kana kan taasise seenennattan Saaxinaa isa jennu kana eddaa maqaa isaa dhabee booda seexana Diiyaabiloos isa jedhame kanaan. Seexana jechuun darana afaan dubbannaa warra Ibraayistiiti. Afaan warra Giriikiin immoo Diiyaabiloos jedhama. Hiiki maqaa isaatiif dogoggorsa fakkeessee ajjeesaa jecha isaadhaan jalqaban. Lola inni sadaffaa kun garuu lola hamaa ture jedha seenaan mana kiristaanaadhaa. Maaliif lola hamaa ture innaa jettanii akka isa jalqabaatti jalqabe miti kana. Dhoksaadhaan dhufe foon bofaaffatee afaan bofaan itti haasa'ee Addaamiif Hewaaniin lole isaaniin injifate. Du'a isaan irratti fide. Ilaa inni sadarkaa bakka itti dhufe. Edda gaafa sana akkaatee tooftaa cimaa argate waan ta'eef wayiitti fayyadamee lola geggeessa malee kallattiidhaan hin dhufu. Kanaaf har'as wayiitti fayyadamee lola kana geggeessa. Kan inni itti fayyadamu maal yennaa jettanii lola Saaroffaa irratti mirkaneessa. Lolli Arfaffaan lola ijoollee Addaam irratti godhameedha. Qaayiniif Abeel gidduutti kan godhame. Qaayin akkamittiin ajjeese? Amma immoo Qaayinitti fayyadamee Qaayil keessa dhokatee inaaffaadhaan naaf ta'uu qabaadhaan anuma qofaan haa ta'uudhaan Qaayil Abeelin ajjeese. Maaliin ajjeese beeksaan gaafa sana dhagaadha. Naa qabadha waa'ee dhagaa kanatti dhufna. Dhagaadhaan ajjeese. Achirraa sagaa kan kallattii isaa babal'ifatee dhagaarraa dullaatti ce'e. Dullaarraatii dhagaadhaan sibiila qaranii sibiila biraan ajjeestu dhufe. Edda sanaa booda sadarkaadhaan guddatee rasaasaan qabee ishee tokko nyaattee qopheessiisee rasaasaan akka wal dhaangochisiise. Sanarraati immoo irra jalaan guddachaa dhufee gara boombiitti gara maalitti akka guddataa jedhe. Ilaalaa madda isaa irraa kaasaa beekaa waan hundumtu madda isaa irraa kee dhufa waan ta'e. Mee amma immoo lola kanarraan kan ka'e sadarkaa addunyaa irratti waan galmaa'e tokko isinitti hima. Baay'een keessan hin beeku. Sanarraa ka'ee kan bal'ate hojii isaa guddaa hojjete. Egaa namnis karaa Waaqayyoo dhiisee karaa seexanaa kana qabate. Sagada filannoo godhachuu barbaade kanaan hin babal'ate. Lola addunyaa tokkoffaatu ta'e. Mee lola addunyaa tokkoffaa ta'e irratti nama meeqa ture? Lolli addunyaa tokkoffaan bara 1914 haga bara 1918 kan geggeeffame waggaa 4 geggeeffame namoota miliyoona 22 ture addunyaa. Jalata guddifachaa jira deemsa isaa. Karaa biraa lola addunyaa lammaffaa irratti bara 1939 kaasee haga 1945 irratti waggaa 6 geggeeffame namoota miliyoona 60 dhufe. Jara namoonni balleessa malee hin tolchu qaba. Hindiiga malee hin ijaaru qaba. Kanaaf nama amma kanaaf badduu ba'ee dhume. Inni kanatti aanee bara raawwataa gara dhufaa jiru sitti fuudhaaf deemaa jira beekaa. Abbootii keenya kan isaan kaan caafamee kan jiru sitti mu barbaada. Waan maal argaa jirtaa dha barumsi keenya. Waan argaa jiru kan agarree gara nageenyaatti akka dhufnu, nageenya akka barbaannu,
nageenyi jarana badhaadha. Nageenyi hundumtuu mo'ataadha waan ta'eef waraanni barbadeessaa waan ta'eef akkana jira sagaleen Waaqayyoo Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti tokkorraa kaastanii yoo dubbistan akkana jedha. Bara raawwataa jala wanti hamaan dhufuudhaaf jira. Sanyii wanti hamaa dhufu kanaan dura ta'ee sin beeku lammaffaas hin ta'u. Bara sana keessa namni ooluu hin danda'u. Kan ooluu danda'an warra maqaan isaanii mazgaba Waaqayyoo irratti barreeffame qofaatu oola. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa keenya galmee isaa irratti barreeffamee akka ooluun nu gargaaru. Ergamaalli guddichi saba Israa'el dhaabatu. Ijoollee Waaqayyoo dhaabatu qulqulluu Miikaa'el ni ka'a. Eegumsa isaatiin garuu jalaa qoluu hin danda'amu jechuusaati. Warri maqaan isaanii galmaa'e eegumsa ergama Waaqayyoo isa guddicha kanaan jalaa ooluu danda'u edda jedhee booda warri du'anii jiranis garaa lafaa gara keessa hojii isaanii fudhatanii hin ka'u jedhee waa'ee isaa sirraa booda lakkoofsa 4 irratti beekumsi guddaan addunyaa irratti dhufaa jedhe. Beekumsi guddaan addunyaa irratti hin ta'a. Ogummaa guddaan ta'ee addunyaa irratti beekumsi kun ogummaan kun hin babal'ata jedhe. Maaliifan deemaa jira isinitti fakkaata? Inni dhagaadhaan jalqabame sun, inni dullaadhaan itti bufe sun, inni eeboo qaratanii jiran sun babal'atee maalitti deemaa jira jecha? Hojii ogummaadhaan babal'atee deemaa jira, guddachaa jira jedhanii abboota raajaniiru. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo, mee warri kitaaba qulqulluu lallabdanii dubbistanii matsaafa raajii Iyyo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa kaastanii akka 9 yoo dubbistan maal jedha? Waa'ee ogummaa kanaadhaa dubbata. Jarana addunyaan har'a fagoo deemeera beekaa. Addunyaan fagoo deemaniiru. Anamma kanan sinitti himaa jiru kan biyya keenya ishee guddachaa jirtu miti kan addunyaan sinitti himaa jira. Kitaabarraa kanan dubbise abbootarraa kanan baradhee sinitti hima dhaggeeffadhaa. Amma maaltu ta'aa jira addunyaa irratti yoo jettan amma pileenii duraanii paayileetii kan hoogganamu pileeniidhaan deemamaa ture. Isa kan biraa amma nammaleedhaan pileenii nammaleedhaan ta'aa jira tokko. Kanaan booda hoggaa muraasa booda immoo loltuun qaama foolii uffatee nabamaa jedhamaa jira. Waa'ee isa kanaadhaa miidiyaatti odeeffamaa jira. Hojjetamees argamaa jira. Waa'ee roobootii argaa jiru. Waa'ee ribootiidha. Amma mana nyaataa tokko keessa namni ergamu hin hafaa. Kan ergaa mana keessaa ergamu mana nyaataa yoo jettan kan waan nyaataa eeyyattan isin dhiyeessu kan maal godhu ribootiidhaan sibiilarraa hojjetamee jira. Loltuun akkasii dhufuudhaaf jira. Amma yeroo darbe Ameerikaan kana hojjettee beeksifatteetti. Warri kan dhageenye garuu dhaga'uudhisuu dandeessu miidiyaa addunyaa warra jedhu. Inni kun amma ribootiin amma tarree galee dhukaasu meeshaa artificial intelligence jedhama afaan Ingiliffaadhaan. Waa'ee kana barsoonni gargaaruu dandeessu. Amma inni kun ta'aa jira beekaa. Waggaa muraasa booda hundumtuu akka kanaan godhama addunyaa irratti lolli. Maal taasee tan egaa waa'ee kanaadhaa akkasumaan dhufamini kitaaba keessa jedhu. Matsaafa raajii Iyyo'eel boqonnaa 2 irraa akkana jedha. Isaan kun hiriiraan deemuu, hin dhukaasuu, barbaadan kilaa yaabbatanii deemuu, hin ajjeesu malee hin ajjeefamanii, hiriiraan yeroo deemu walitti hin bu'anii, akkuma namaatti deemuu, hin dhukaasuu, hin ajjeesuu, hin biyyaabbatu, hin utaaluu, hin kufuun ka'uu jedha. Jedhu bisaa kitaaba kanaati. Ilaa beekumsa kanatu dhufaa jira amma waa'ee saayinsii tokko sinitti hima. Maqaan saayinsiistii kanaadhaa hundi keessanuu beektu. Lolli addunyaa sadaffaanii kana fakkaata jetteetta. Tokkoffaan kana fakkaata jetteetta. Lammaffaan kana fakkaata jetteetta. Mee lolli addunyaa sadaffaan maal fakkaataa jedhanii saayinsiistii beekamaa Albeert kan jedhamu gaafatan. Gaazexeessitoonni sadaffaan beekuu jedhu saarfaffaa garuu beekaa. Maal jennaan saarfaffaa kana nu beeku jedhu akka isa jalqabaa dhagaatti deebi'aa.
أكثر الكبار أقاد عائلة بين الناس أقاد تدري بتولا تدري بيا ما جت كيس جنة إذا ميشا ما ياسنا الدنيا وامبر بدرتو undung dunia pertama tu berada di sana orang tidak ada di hijau. Amma logat dunia sadapat tiga jam kupai mani. Karena dunia ni tino dor sayuran mani. Karena maribu ini karena pemansalah seni tiru berde turi Amerika ni wantok ko basic tu tergadar be. Global Security Foundation ragan rakai sutti. Misalnya, kuma kudashannya fi itbasar terbata misal. Topik kisah mandu tugan dan bitu kalau kopai itu. Ega ulama galat dunia kenya mesha budda te kanan berbeda. Gama-gama na wali tu elita wali tidak ada cari kanar gajir. Kalau beberapa Amerika nan kambi orang ada setiap cenabut. Kan kelabaran teman babe langsung media ambil awalnya setiap depan sama itu batin mudi. Amman sama raga macam itu mata terlihat. Wanun dumtun apa terkawasan mobile payadamun, TV payadamun, radio payadamun dapat saat lagi singkut terkawasan. Kenapa kalau tak ada? Amma yang orang kerja wan kena media dunia agesan. Lelaki jumpa sama kajian, ia amma jumpa sama candi sana berkata bodi, candi sana berkata bolawan. Ergan bersai rawakan karasan, malun jecah rasetan kopar jecah mereka. Ia rumah dia seti kopar, ia rumah saja ia kopar, nun jecah karena wan tu argajul. Lalu kita rasa macam kebesul sama orang tua margai, lebih salah kita. Acuman terkalam, acuman beramu. Karena wan warga jurukun mandatuli baik makan dengan sisani, kandustan buat itu tak ada. Karena malu dunia nasi. Karena namun ni dia lafaz amal tu cuma raga. Karena Yorawan kasih kata lagi, Yorawan kasih kata kata mak tu cuma raga. Isai jal kata, ofi kesan mata kesan itu naga bufata. Ofi kesan ini belakang pefata. Jalan kawata. Ofitan minawal isa, ada banyak cuk isa. Kalau orang yang tidak dia, jawab jenah dan kalau kalau kafatu nama boleh, jawab kerja dulu lawan saya. Karena gabar sentuh petani, senimbo karena bernifata, ganas menjadi barang modal. Yeroban tenilaran urut ya tu kisah urut orang ini. Bijak kasih tak kaste, bijak kasih tak kaste, bijak kasih kaste. Sananu kenya kisah. Karena malar gajrat, mutumma rot, sanni sararat, ubule sarat, abban ilma barat, intala barat yarat, hinta sadotan dari betul awal cakra kanar gajrat, kulmu malatur nomor cati, karena upagar wakat dia, karena bapa kamu garus. Nilam masa wani argaju rumah lewat tani, kalau yang sejerenya. Sadarkah dunia itu tak ada bagainya. Kalian sejauhnya. Amma jarana, bantas gabba egam macam jeraca jerok. Abang kabenjas, ini Yesus, ini biya bushus, ini biya kerja sebulan ratus, ini budak ikan beka walalan, ini tamar. Abang matas gabbi dan samula pe cabaran jeraca. Kundum tu apa ada demu, kundum tu ada anjuru, atau mentara sebor, hormo mandi beri alat, jechan juga mana, kami timbal lewat ke lebar kerja. Ini kalian seberat karena nama berkasih saya, hingga masa dia ada caran berwala dema, kalian sejerinya ulfacan juang, nakabata, lama fakar kerja, kun as dua isela sedekah dunia. Saudara kami dunia di dalam. Ini sadafan wali arga di rumahin, ukuma hama, ukuma soda kisah, ukuma perichan kami arga di. Agak ajar. Mana hunda kenya sene, jelainya hunda kenya kesa tae, abis itu kalau berwajar, malu ukuma perichan kami. Makan saya walakan te,
أجيني كان البين بردين كتيا كان جنة كافر أجين أرمو تكترو قريت كنا كلتي في اسمه وتم ما تنرجم جرى نيروز الكباتي في مسافة كيستي سيرا كويوش أفسدني قريتشا ركوبا قريتشا كملين سلوك تاج الواقعي كيسالي بيكون هذا الدنيا سديترت إذا سنابودا بركة كمو باكسا وكمي قريتشا كم بتورن لمسي كم جلمو وكم لمسي isuma raayuu immoo garuu gaaffii gallaan gara waaqaatti deeminaan waaqayyo dhiisee nama fayyisaa ture. Garuu bara keenya keessa immoo bara umurii keenyaa kana keessa bara dargiidhaa kaasee kan nu agarre immoo dhukkuba haaraan dhukkuba HIV jedhamudha. Hidda dhala namna namaa keessa jiru hidda seeni hadi kan dhukkuba namarraa ittisu kan humna namaa kennu sana nyaatee hidhee nama ajjeesa kanatu dhufe amma ammaatti qotti hin argamneef. Dargaggeessa baay'ee, dargaggeettii baay'ee, abbootii baay'ee, haadhotii baay'ee fixe. Akka bidda saafaa nama guba waan ta'eef. Utuu kaleechaa jirru amma immoo ziikaa kan jedhamu tokko dhufe. Isa waggaa darbe immoo yaadattu gaafa haaduu qabachiisan immoo maqaa isaa maal jettan? Walbukkeen taa'inaa, nagaa waliin gaafatinaa, masqaliin nun gotinaa jedhee dhufan immoo sadarkaa addunyaatti labsiinumaan. Maqaan isaa maal jettani? Ayattan koronaa jettani koronaa waan haaraadha kun isa qilleensa keessa waan ta'eef isa kan biraa immoo gaasa waa'ee dhiibbaa dhiigaa isa kaanserii harma gaafitee fide sana kee namaa nyaatee utuu namarraa muranii qaama namarra ga'u isa harma haararraa fide kaanserii jedhan kaanseriin kun ammoo dhiigatti jirame kaanserii dhiigaa jedhan jarana waaqayyo nu fakkas gabbeessu kana faa argaa jirra. Inni kan biraan sadaffaa dubbadhee achumaan ani dhaabu sochii lafaa. Jarana laftin sirbite lafin girgirte jedhamu kana dhageenyu duraan fagootti dhagaa turre jarana. Eessatti kunoo Baangilaadeeshitti biyya Xaaliyaanii keessatti biyya Biraazil faa keessatti dhagaa turre. Kuno haala nama rageera suuqa bitatee turate. Amma gidduuma kana hedduma waggaan kun seene miti gaammasa kan biraadhaan miidiyaadhumaan waa'ee kanaan dhageenye. Kun amma mallattoo maaliitiin na dhageenye kun inni ta'e kun maalidhamu? Kunoo fotoo isaa kaasanii foddaa televizyiinii keessan ilaalaa jiru. Fotoo isaa kaasanii achiirra wanti kun ta'e wanni tatarsa'u. Kuno Finfinnee makeessaa yeroo gamoon raafamee qodaan mana keessaa kukkufu namni mana kee alatti gadi baqatu. Kuno kana faa argaa jiru. Amma kun maaliidha? Mallattoo dhuma barichaati. Isa gooftaan hin ta'a jedheedha. Laftiin kirkira hin jenneeree, beelli hin ta'a hin jenneeree, dhukkubamaan hin ta'a hin jenneeree, rakkinni hin baay'ata, gidiraan hin baay'ata hin jenneeree kana argaa jirra. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo isa kanatti taa'ee jiru. Cima ulfaataadhaa yoo guyyaa bitan guyyaa waliin baran ganama siin dadhabsine caalaa kan argaa jirra. Kana jalaa ooluun kan danda'amu jabaattanii jabaannee godhanne duwwaa. Jabaannee Waaqayyo na oolchee jenne duwwaa. Inni kanatti haalee guyyaa waliin baran tokko bara 666 lammaffaa warra Waaqayyotti qoosaniiti sadaffaa immoo sanammi bitintiraa jiru kana sadan guyyaa baran. Amma garuu barumsa ganama kana irra kan qabaatu. Akkas jedha gooftaan keenya galanni maqaa isaa haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 18 irraa kaastanii yoo dubbistanii ilaaltan bara boodaa jalaa rakkina hamaatu dhufuudhaaf jira. Rakkinni dhufuudhaaf jiru kun immoo Waaqayyo warra fo'ameedhaaf jecha hin gabaabsan xiqqeessa. Amma toora kilichummaa kan dheeratu ta'e namni jalaa ooluu danda'u. Zariin rakkina kanaa, zariin gidiraa kanaa, zariin yaaddoo kanaa immoo kanaan duras akka hin taane sichis lammaffaa hin ta'u. Kanumaan raawwata jedhee gooftaan dubbateera. Asirraa maal hubanna? Bara raawwataa jala gammachuu isaan jennu qabadhaa. Rakkinatu ta'a, qoromsatu ta'a, gidiraatu ta'a. Warri kan kooti immoo sana keessa hulluuqanii keessaa afuu jedhe.
إيه لا توري كيسا ولوكان يفعل ورمان قرن إلى الأرسان لا كبتا لما فاتم يجوز بقرنا سديتوك በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ጊዜ እንደሚመጣ ወቃል። በመጨረሻው ዘመን ወደንም ጠላነው ያለንበት ዘመን የመጨረሻ ዘመን ነው። 8ኛ ሺህ ነው ጃለነት ድብነት በግና መከድርኩ በርማ 8ኛ ሺህ አብኛንኩ ኩመሰደት ይዳን ሰላምተ ካምተድ ዘሳይንሴ ማመዶ ወደ ሰዲ ማጆ ሰዲ ሳምንት ዝብሎራ addunyaa kun iddoo uumamte miliyoona 8 guutuun kuma 8 kuma 8 guutuudhaaf deemaa jirti ganaan. Kanaaf kuma 8 jedhamu maatota fakkareessu dubbisa. Egaa maatiiwwan Waaqayyo kan oolu namni baay'een jechuudhaan nan ce'e. Namni baay'een karaa yoo dhiise akka makiinaa fireenii cite ati jabaadhu amani. Jabaadhu Maariyaamii koo jedhu. Jabaadhu Mikaa'elii koo jedhu. Jabaadhu Waaqa koo jedhu. Qurbaana keessatti jabaadhaa. Soomiti jabaadhaa. Hojii gaarii nama dhibbutti jabaadhaa. Nama ilaalin yoo ilaalte immoo isa jabaate ilaali. Isa jabaate ilaali jedhe salamee jira. Bitaa mirgatti hin gorin dhinoota. Asirratti waa tokko isinitti maddeen gabaabsa. Maal ture beektuu daabboo tokko, harmoo tokko, boloo tokko. Namoota atoobisii guutanii deemu. Atoobisii tokko guutanii karaa deemu. Utuu isaan karaa deemaa jiranii bokkaa cimaan hin yaadamne. Lafa yaadan hin geenye. Mana ammoo kaa'aniiru. Daandii walakkeessaniiru. Lafa waan tokko hin jirretti. Lafa isaan as goreetti gorree eessinaan hin jirretti. Bokkaa cimaan cabbiidhaan wal makatu roobuu jalqaba. Makiinaan deemuu jalqaba. Dhadhaas. Isuma ammoo bakakkaan buu jalqaba. Inka kaawweessa'e. Fuulduratti immoo karaa bitaatti immoo karaa mirgaatti immoo bakakkaan buu. Baldi baasa waan godhan gaafa dhaban gara muka tokkotti siqanii shufeeriin atoobisii kanaa akkana jedhe. Yaa jaran ni akkana godha kottaa. Yeroo baay'ee bakakkaan muka jalatti bu'a. Kan jedhu yeroo baay'ee. Kanaafuu tokko tokkoon nu keessa yakkamaatu jira. Nu keessa cubbamaatu jira. Kan akka Yoonaas kan Waaqayyoof hin dhageenye. Kanaafuu tokko tokkoon akka muka sana qabaa deebi'aa jiru. Abbaan qabaana ta'u. Itti bu'eessan keessa dhagaa duwwaa. Tokko tokkoon maallaqa mukicha qabanii deemuu jalqaban inni deebi'e inni jechaa deebi'e. Hundumti namaa qabanii deebi'e nama tokkotti latta. Sakaran ta'ii nama godha saboo kanaadhaan abbaan rakkina keenya nu cubbamaan sakanaadhaa. Attam ta'a laataa kana booda karaan keenya tasgabbii ta'ee deemuu dandeenyaadha. Innis yaaddaa yaa Waaqa jechaa dhagaa saraan isa ga'u dhaqee sodaachaa dhugu jarri immoo isa ilaalamaa jiru seeduu kana laa ture maal argaa jirtu dubbata. Maal argaa jirtu jedhu dubbatu. Maaziliin barumsa keenya maali? Maal argaa jirtaa? Saharaa Jeremiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 lakkoofsa 13. Namicha argaa jirtu ima qaba dubbatu. Sadeellaa tamisa. Isa argaa jirtu. Amma namichis yaaddaa isaan immoo gara isaa ilaalaa jiru inni immoo yaaddaa qacaam qoda argaa qabu. Homaa tokko iyyuu hin taane. Achi as gaafa galagalu warra sana guutummaa irratti bakakkaamuu ergiti. Sababa eenyu kan jira silayyuu. Silayyuu sababa tokkicha kanaati. Meenyu himamaa fakkaata. Eenyu abbaan ofii isaa dhaabamma namatti murteessina malee. Namatti qorqabna malee. Waa'ee keessan beekaa waa'ee namaa dhiisaati. Jaran ofii keessanii jabaattanii dhaabattanii jennaan sababa keessan katamaa kun hin eebbifama. Sababa nama tokko eebbifama. Maqaa fakkeenyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irratti baandi ጻድቅ ሰው ከተማ ትባረካለች አለ. karaa eebbifamaa nama tokkoodha magaalaan tokko hin eebbifama. Biyyi tokko hin eebbifama. Manni tokko hin eebbifama. Bataskaan hin eebbifama. Namni tokko kun garuu anaaf hin keessa eenyudha. Nama akkasii eenyudha jiraata. Saba akkuma kana immoo sababa nama jallaa tokkos maatiin hin jeeqamu. Biyyi hin jeeqamu. Waldaan kiristaanaa hin jeeqamu. Yaa maatii Waaqayyo nama qajeelaa ta'a biyyi qajeelaa ta'a. Kanaafuu waan argaa jirru kana ilaallee hubannee qalbeeffannee
warri laafnee jirru jabaannee warri kunnee jirru kaanee warri sila jabaannee jirru immoo caalaatti cimnee warri fagaannee dhiyaannee gaabbii gallee soomnee kadhannee foolsaaf dhiqasaa nyaannee sadhufu jalaa oollee warra mootummaa isaaf qophaa'an Waaqayyo biyya keenya nu haa taasisu. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Yaa Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf taasisu jedha. Biyya keenyaaf jalalaaf nagaa nuuf kenni jedha. Biyya keenyaaf tokkummaa walii galtee nuuf kenni jedha. Suga kee nuuf ergi jedha. Tokkummaa hamaa nurraa deebisi jedha. Qoricha nuu ta'e nu fayyisi jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waa'ee sagalee isaatiin maqaa waaqa keenyaa kan eebbifame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Abbaa keenya dubbii sagalee waaqayyoo barsiisanii ameen nus warra dhagayetti godhatoo hin taane warra dhaga'ee firii 60 dhibba horatee bara baraan mana isaa keessa jiraatu waaqayyo abbaan keenya nu haa taasisu. Horii manni barumsa sanbataa horii gurguraa waan jiruu fi bitadhaa isiniin jedhu qarshii godhanii kallattiidhaan gara caalbaasiitti dabarra. Warshaa gaggabaabsina waan ta'eef almaan nu hordofaa. Sabni kiristiyaanaa xiqqaammoo guddaa gaggeessuun nagaa waaqayyo. Ameen waaqayyoon narraan mugee sagalee isaa barannee kan nam jabeessee nu dhaalee waan namaan nu dabarsee nagaa fayyaan nu jiraachisee akkasuma dhabuu isaan geenyu jalqabsiisuun jaalala waaqayyoon nuuf haa ta'u.